walitti qabde osoo dhirsi kee hojii dhuunfaa danda'ee kan si banu ta'e asirratti TikTok irratti maallaqa hojii ittiin banachuuf walitti qabadhe na jalaa gubate jettee hin dubbattu ture TikTok kanarratti osoo dhirsi kee nama hojii qabu ta'e nama irree qabu ta'e maa innu sin banu ውጭ ሀገር እኮ ነው ያለው ዲያስፖራ እኮ ነው ያለው አንድ 3000 ብር አላልኩም ዶላር እኔ ከ5000 ነው የኔ ወጪ የሚንቀሳቀሰው ለዛ ነው ዶላር መጠራብሽ ሲገለይ እርሲኬ ኦዶ ከን ሲጅራችሱ ታኤ ሲጅራችሱ ደንዴቲ ኦሶ ቀባቴ ማለቃ ስረት ወልቲ ቀበደ ሆጂ ወይ ቲምበነደ ጀዴ ነጀላ ጉበቴ አከስ ነጎተኒ እንጀቱ ቱሬ አኔ ኦዶ ሲታይ እንዱበዱ ማለቃ ኦሮሞና ከነ ስረት ነጀላ ጉበቴ እንዱበዱ ቢኮዝ ከዳዳ ከናፍ ሲን እንደበሬሲ ወረ ካይሮ ከሰ ጅራተን ከናፍ ወጋ ኩዳሜ ቀብየሰን ከሰ ጅራተኒ ወይ ብየሰን ከሰ እንባታን ወይ ብየሰን ከሰ ዋን ከሰን ቀባተኒ ሲን እንደበርቱ ማለቁማ ሰደቅ በሰደቃ አልፍላችሁ ነምኒ ደፍቀው ፊትን ጉደታ ጋርቢ ደፍቀው ፊትን ጉደታ ከናፍ ጉደቴው በከተ ኮንጌሱ በቃ ከናፍ ጉደቴ በከተ ኮንጌሱ አሲያቺ ሆጀት ቀርጣም ማሊፍ አቲቲ ደደብደን ፊነ ወንቲ በረካ ሲቀቡ ዋን አቲቲ ደደብደ ፊዴ ወንቲ በረካ ቀቡ ኩኒ ገንዘብ ኡመታት كان زنا دلقي فيدي كان حراما فيدي كان حتي فيدي داسيت تسرد دلقام قالك أكج أكج كناف بيجسان كيسالين بات سيفيلين درب سيكوفا ميتي فكاتو تكيتي نمو تبايا دا يندرب لا صبر زينا لولي الدنيا سدفا jara lamaan kana hedduutti gaggeeffamaa jira. Warri maayikii irra sabboontuudha jettan lakkoofsi tokko tuqa. Warri beerii intartimantiitu irra sabboontuudha jettan lakkoofsa 2 tuqa. Itti aansuudhaan jarri kun eegee wal dha'u jiru bulee jira. Hundi keessan mee filannaa uummataa laalleeti walitti deebina. Jireenya abjuu tana keessatti maal godhuuf jetta jira baran. Bakka maqaan namaatti dubbatame hundatti. هاتي ربي هي غدي هذا تيك توك كان الرجل هذا تيك توك كان الرجل يجون هذا تيك توك كان الرجل والله بالله أكهر ما كيسني كانت إسني فني فمي إسني رتا ما قلبي كيسن كيس أكهر ما كيسني كانت لأن هر ما كيسن كان وقف الرامورون تاتي أكذي إسن كيس تاجرين كيسن كيسن هذا ميديا كان الرجل jireenya keessan keessa akka harma keessaniitti isin keessa ta'a. Ginammoo maqaa isin dhahee suuraa keessan maxxansee ta'u kaa du'e kaa rabbii kaa du'e kaa lubbuun na keessaa baate maqaa keessanii suuraa keessan maxxansee jechuudha. Deemaat mataa ati. Baay'eedhaatu malee furrima keessan dhugaa taa'aati. والله بالله إنه جايبني برا بلا لا 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 جرام كنولان غورچون جچودا سوكان من اسی گزے سنتے تنگے تجچودا چاما تھا کو ملے چاما لفان ارگنے بر والله بالله چاما تھا کو ملے چاما لفان ارگنے گزے من اسی سنتے بر چاما تھا کو ملے نمنی گویا تا کشبتی گدتے بنے اکمیت انا واجه چودا افتا پتہ نہیں نمنی گویا تا کشبتی گدتے بنے namni guyyaa takka silpeeri godhatee hin beekne jedhama. Gubbama kanarra qoror jedhaa oolu kun hangisii dhufanii anaan waa jiran hin dabbaru. Haati faate yoom furdin ofiiti qaanfattee beetti. Haati faate bushin ofiiti yoom qaanfattee beetti. Haati faate yoom jireenya ofiiti qaanfattee beetti. Haati faate yoom hojii ofiiti qaanfattee beetti. Baraaf sareetti waliin nama qixxeessa yenee innaatti. Baratu waliin nama qixxeessa. برات ولي نما كتير سجاف إسوام برات بتنسن غرقادي برات كيسا غرم تنسن بر نجا كي يان كشينا عربا كيسا تاي هيلين جد دلجتات توري بر نوجتات توري بر إفاجتات توري بر إنده إفاج جيمي تأشوف مرو جيمي تأشوف جيمي تبقى تامي قلمي
alaabaa abaa'oo kennam jedhame. Amma wanti sun hundi hin jiru. Suuraa gootota Oromoo hojjisiisanii fannisan sun amma hundi sassaabame baaskeetti keessa darbame. Because faayidaa sun taree jira. Itti fayyadamanii dhumate bira darbee jira. Daaseet suuraa Hacaaluu qofatu hafee fannifamee jira. Akkasumatti suuraa Hacaaluullee kaasiisii jechaan jira. Kaasii hin fannisiin mana san keessatti. Hacaaluu jaalattee kaayyoo isaa jaalattee miti bara ittiin kadhachuufi sadaqaa ittiin kadhatachuufi si galee ati bar gaafa giiftiif jettee qayeetti dhalatte nama waakkateedhaati si galee giiftiif jettee qayeetti dhalatte nama waakkateedhaati ummata Oromoo miti sabni biraa warqeedha jedhee ragaa ba'uuf ummata kee nama waakkateedhaati giiftiif jetta. Harrammoo kaleessaas deebitee Harargee taate akkamitti taate kanaan dura maa wakkatte isaanuma bara Oromoo miti sabni biraa ummata Harargeeti jaalalaaf kabaja isaaniitiif dirree jedhanii sirbaniif si galee ummata jaalatamaa ummata warqii araadaa naachoo si galee isaan san kaleessa hin wakkatte. Maaliif jecha giiftiif jecha hantuuta duutee fi adurree as keessa deemaa bultu jecha hin wakkatte ummata sani. Ana haadha tiyyatu Harargeedha jette har'ammoo abbaadhaan taate rakkoon qabu eessattuu dhaladhu Oromoon Oromoodha garuu qayeetti dhalatan qayee handhuurri ofii itti awwaalame hin wakkatan du'een bada kaa du'een bada si galee qayee handhuurri ofii itti awwaalame hin wakkatamu. Miirri akka fedhe nan godhaan nama miira kiyya to'atuudhaan sila akka hiyyeessaniitiin biraarraa asirratti balaa bu'aa bargan tiiktookii miiliyoona takkaa fi tuqaa lama jechuun yaaddanii miiliyoona takkaa fi nama 200 irraa guban jechuudha. Wallaahi maallaqa keessaa qaba sanuu rabbiin narra ga'a maallaqa guddaa keessaa qaba. Kana gizeen jooma akka waliin naa guurtan takiin isin kadhachuudhaaf jechaa hin jiru shi. Dhugaa isinii maa jira anqa isin deemtan diila isin deemtan isinii mu barbaade isinirraa illee dho'isu waan na gootan jechuu isinirraa illee dho'isu maaliif jenna rabbiinuu arkaa jira waan ta'eef jechuu maallaqa achirra wali qabadhee fi waan itti godhachuudhaaf hojii tokko hojjechuu deemne isin galee hojii eegalachuudhaaf itiyaafu achirra wali qabee narra guban jechuu fuudhanii rakkoon hin jiru jechuun illee it's okay wallahi it's okay rakkoon hin jiru. Akkana jedha gaafa natti siqaa natti dhiyoo akka ijaa fi imimmaanii akka afaanii fi funyaanii narraa siqaa na baqataa gaafa ana malee gatii dhaba akka haadha fi ilmoo akka kirrii fi limmoo gaafa na dheessaa akka harree fi waraabessaa arra asii boru achi hin beekamu akkisaa natti siqaa narraa hiiqaa naaf hin galle akkisaa bu'aa malee siifan jo'a dhaamsa raasee bishaan tumuu nan wallaalee dhumaatii koo guyyaa dhumu natti siqaa narraa hiiqaa qalbii kiyya kichuu haammatee har'a kootifuu hin jiraanne maaliif boruu kiyya saamtee har'a kootifuu hin jiraanne maaliif boruu kiyya saamtee deemuu keetiif abdii kutee akkan cufee taa'u karra yookaan seenii yookaan beenu hiiqinarraa deemuu keetiif abdii kutee akkan cufee taa'u karaa yookaan